ati miidiyaa galiyootullee nama si dhagee galu nama si atiitu na bulchaa nama si dhaga'u nama si jalatti bulu nama si bulchuu miti yoo dhiisnaa itti abbaan fedhe dhiisuu naan jiruun dhageenyillee atiin barbaanne taanaan waan atiin barbaanne ni hafa si galee hanqaatiin hayyamteetti garuu kabajaa kiyya eeggadhe miidiyaa kanarratti ani waan balleessaa jiru nama arrabsaa hin jiru waan faamilii kiyya qaanfachiisu takkiin waan ati itti qaanfattu hojjechaa hin jiru waan ta'eef wanti hin galuuf hin jiru jechuudha. Yoo galii naa itti immoo ati nama si dhagahu galatoomii firiida manaa kan nukeetiif hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Abshir. I know sinna gala garuu just xiyyaaqe gaafii isinitti ta'e warroonni isin ajaa'ibsiisu yoonni kun hin jiraanne jarumaaf hin disamuun yoo kana dhageettanii biyaans keessan gab isin jedhe isin taragaaggaa'ee isinii galee Nah guys akkasi sambiraatiin gara tiktaakii isii warra gubdanitti gara dachaanu san maashaallah hinaanfaan bakka tana isin geessite tuni yaa'u itti milkaa'uu keessanii itti bagada isin jedhe makniyaatum da isin jedhe gaafa isin hin jedhu gocha kanatti gammachuu sammuun teessa yoo ka gammachuu qabattu ta'e waan gootan kanatti kan dhuguma keessi keessan isin hayyame mataan keessan isin fudhate waan kana ka gootan ta'e zaarem uf nyaattee duuta malee hardhas taatu borus akkaawuntiin hin banam haraa waan dhuftee guddatti anteem taqqaaxxilaalle iyya taqqaaxxalki tahedaalle si galee ufuma duratti achi nama argaa kana deemta malee wanni nama irraa buustus wanni nama asirraa miidiyaa akkaawuntii guldee fi namni asirraa badu hin jiru isinii galee ati wama namatti naafi akka nama kanaa ta'a jettee yaadini ati wama namatti naafi wama nama laali wama namaa jala deem nama rabbiin bar tokko osoo maa dandeettii qabu itti duuchee kama namaa kana laalee kama namatti jijjiirraa akkam Don't worry, okay, Yenenat. Anchi ko ba followers ba number ba qutur sayon ba fitishna ba waqish majra bekum si waqi ramit majra bekum ba fitishna ba foto isti adamicin ba fitishna o ay sadaka mare motana yadade ba fitishna ba fotosh No, beekum jechuun maali? Oqatidha. Yes, oqatidha. Ati ko beekumsa keetiif dandeettii keetiif jajjabina keetiif akkasuma talee deebi'eetiin fuula keetiif sagalee kan keetiitu feemasiidha. Akkoo maaltu sirraa hidhata jetteeti yeneennaati. Oromoon miliyoona 50 si waliin jira. Kasi gubatuuf kasitti hasaduuf kasi jibbu yoo nama 5 ta'e kasi waliin jiru nama 55 jechuudha. Kanaaf waan akkasitti dhagayamin Oromoon boru ganama ol deebi'a boru ganama ji'a sadii yoon geette gara kana qofa takka jettee lafaa kaafte yoon ji'a sadii geettu jedhanii kanaaf irraan kaayatee waa takka haqas taanaan burus taanaan amma kanaan osoo deemtee laayivii bantee seente namni kumni takka yookaan namni kuma 2-3 kuma dura si hordofu. dhugaadha. Kanaaf waa akkasiin jedha. Isaantu gubata malee baraa waggatti uuma takka. Fooloo waan namaa kan falaan yuutuubii osoo taate yaa fakkaatu sirriidha. Waan kan falu waan guyyaarra biizinasa galchu. Kun uuma takka sirraan kan falu. Ati koo kabajaa isaanii qabdus ammas hin dhiisinii. Jaalala isaanii qabdus ammas hin dhiisinii. Haasidiin akkuma barbaaddetti adeemtu. Waanyoon akkuma barbaaddetti adeemtu. Oma barbaadde siin haa jedhanii. Waan takka irraan kaayateen uuma takka. Gaafiiti. Osoon kabajaaf jaalala isaanii qabaachuu baadhee bara kanatti naasoo ture. Waan takka irraan kaayateen ati waan takka. Abshir. Oma barbaadanaa jedhanii oma barbaadanaa kun atillee soddaa miira keessa galtaniitiin yeroo tokko beektaa miirri nama gulufsiisa. Jedhi nama jedha beektaa nama jala taa'ee kombortaa gurraacha uffate jedhi rakkoon qabu anasii jiraa. Waan qabannee deemna dhiisnee yaa nabi. Kanaafuu atis Ijoon agar isheen exist
as keessa waa baay'ee qabatanii deemuun kun gaarii miti gisita akka takka yoo Yaa baafne Khalid isinis gaarii. obsa beektan guyyaa tokko Khalidis waan kana olii balleessuun mala waan ta'eef. Ishii madabboo. Weessana qabu inji. Khalidis waan kana olii balleessuun mala waan ta'eef yoo amma obsan baratin muraasani Khalid. Ibsaa bar Khalid kunuu rakkatee bar Oromoo jirtu osoo hin dhufin. Osoo hin dhufin bikka meeqa maqaan isaa yaa'amaa jiru osoo argite. Khalid bagaan dhufi yeroo ammaa kana keessa garuu akkam qophaa'aa jira akka waan qophaa'aa jiru na fakkaata beekta. Mee madhiisaa isa. Yoo liiftiin illee hin jirre makkuus rakkoon qabu waan biyya kanatti bishaan keessa kaa'anii fooqin ol harkisan hin beektan mikiraa maskootiitiin akkasii sirraa harkisaa hin yaadin. Jingina mucaan guutaa dhufu. Maal gochuu cinqitaa kan osoo hin dhufin. Osoo hin dhufin namicha tuyyuu boru farda bita jennaan bade yaabbadhe kan nahay farda ganyaa dorrobaa yaabbattaa jedhe jedhanii namittiidha. Maal godhuu cinqitan osoo dhufin jedha osoo man dhufin yaaduu fi eegalte kaa akkam. Yaa maal gochuu cinqitanii nuun dhufne walaa. Kiyya sun akkam dhagayaadha waan ati amma jettu kan. Akkam jirtan? wanti dubbachuu dhufe dhugaa dubbachuudhaa fi warroonni na jaalattan galatooma aansaa kanatti akkaawuntiin humaan ittiin fakkaanne maaliif jennaan jaarsa koo qashtii shabalaa akkanaa kana osoo hin qabu jabaa nama jabaadha jaarsi koo nama na jajjabeessu faamilii haadhaaf abbaa akkam na jaalatu haadha akka malee na jaalattu hin qabanna. Namni jaarsa biratti kabajaa qabuu fi jaarsi jaalatuu fi haadhaaf abbaan jaalatu waan takka hin ta'u jechuu. So kanaafuu sa'a kanatti jechuu osoo addunyaan tun wallaahi ibsa osoo addunyaan tun gubatte hanqansii fi haadhaaf abbaa koo qabutti humaanatti hin fakkaatu. ለምን ዓለም አይቃጠልም እንኳን ቲክቶክ አይደለምና ማለት ነው። የኔ ሸብላ ባል የኔ ሸብላ አንቀስ ሲቀቡት ነው ሁማ ሁማተ ከወላሂ ቲክቶክ ሚዲ ማመነነትን ጉምኔዮ በርባደን ሶ ሁማነትን ደጋምነች በርባደት ይልቡ ማሻአላህ አከራዝ ዝቤ ነው ኩኑ አከራዝ ዝቤ ነው ጀ ቲክቶክ ዲበደባ ጀዋቁ በታመለን ደቢያው መነች መስደ በሳንሻላ ማርሲ ፈካት ነምኒ አካውንቲን ጉደቱ ሚት ፎሎ ባይ ቀባቴ ፎሎ ቀባቱ ሚት ነምኒ ነመ ሰጃለቱ ቀባቱ ለሲገሌ ነምኒ ሲጃለቱ ደሞ አመለያቹ መጅራ ወን ቀየረን ጅሩ ጋፋ ነምኒ ሲጃለቱ ኩን ሲራ ገረገለ ብቻ ከባዲ ኦኒ ኡልፋቱ ሰመለ ሐማ ነምኒ ሲጃለቱ ወነማ ከከሰተ ዋን ጋሪ ደለይዴ ዋኑ መን ኩን ሲራ በርባዱ ደለይዴት ፎሎ ዜሮ ለዮ ቀባቴ አመ ደቢታ በከሳይኔ መስደ ቢሳን ሲያለ ካናፊዩ ummata ammallee foloo san guddisee bakka isaanii si deebisu waan qabduuf uummata akka akkas hin dhageenye uummata akka akkasitti hin dhagahamne uummanni kunis si jaalataa si kabajaa እና አትሌ ደግሞ jajjaba akkana ta'uu keetiifillee anillee jaarsi kee sittakkam boonuun beeytare yaa lubbuu maal ni beeyta abbaa warraa koo kabajamaa jaalatamaa jechuu qashtii kiyya maal inni wallaahi daranuu na jabeessaa deemaa jirani ani nama if duuba deebi'u miti wallaahi an dubartii of duuba deebitu miti dhugaadha hedduu narra gubatee kara 20 ol narra gubatee jira garuu ammallee na jabeesta wallaahi ganama boor ganama dhufa jechuu miidiyaa kanarra abbaan fedhiyoon fedhinnaa kiyyaan ofii kiyyaaf deebi'ee badee malee አንድ ሰው namni tokkolleen ana balleessuu hin dandeessan never nam tokko na balleessuu hin dandeessan maaliif jennaan aanganaa tiktok kanarratti waa hedduu hojjedhe jechuu miidiyaa irratti addunyaan miidiyaadhaan deemaa jirti namni onlaayinaan hojii hojjete jechuu kaayiroo ganna qabe malee osoon Itoophiyaa yookiin Duubaay biyyoota biraa jiraadhe biizinasa mataa kiyyaa miidiyaa irratti hojjedha jechuu baqattummaa ganna qabe malee ganaa xayyaaraan deemee lafa dhaabbattee na laalta wallaahi qabaddaa kanashi ማሻአላህ
Yaa'u namni galee fi maragahaa kan hinaafan isin ajjeestee fi ijji isin barbadu itti jalli isin dhimate nama ragaa jiramsi galee yeroo nama keessa jirru waan nan yeroo namni miidiyaadhaan biizinasas ta'e saa ofii qarqaarus ta'e jiruu mataa isaas ta'e miidiyaadhaan walitti dhufee miidiyaa kanaan kontaakti ta'e miidiyaadhaan waan maraa gaggeeffatu keessa jirra isinii galee gaa'is warroonni tokko maagii maa miidiyaa irraan galchin angalchuu wallaaleetii miti obboleessaa jira miidiyaa irraa mangalchi nama akkasin goona warroonni jettanii deebii argitan haasawa argitan nagaafattan najaga saanaa isinitti maa dhugaa jiru isinii galee miidiyaan yeroo ammaa miidiyaan abbaa itti beekeef itti fayyadameef biizines abbaa itti fayyadameef irraa fayyadama gowwaa bichattu waan miidiyaa yoo hin beekne waan arge haasaasii galee garuu ammoo wanni guddaan nayagas miidiyaa mataa keetii miidiyaa guddaa yoo qabattu ta'e akkaawunti mataa keetiitiin waa hedduu si fayyada tokkoffaa saba kan kee sagalee bakka namni rakkatetti rakkataa bira qarqaaru rakkataa bira dhaabatuun kun waan xiqqoo isinitti fakkaachuu danda'a garuu waan guddaadha kun nama tokko rakkoo keessaa baasuun nama tokko bakka inni juusan ol kaastee dhaabuun suniyyuu waan guddaadha sii galee rabbi birattis fudhatama nama birattis waan kabajaati lamaffaa gara mataa keetitti yoo deebitee miidiyaa kana gubbarratti biizinasa mataa keetii yoo qabaatu ta'e beeksisas ta'e waan hedduun as gubbarraan onlaayin maarkeettii buusuun agar biyyoonni guddatan waan akkana miidiyaa kana nuun Oromoo biratti qallaalee